akkuma kutaa jalqabaa keessatti seenaa eebbisaa addunyaa tokko jennee jalqabne kutaa keenya har'aa keessatti yeroo eebbisaan gara Dambidolloo harmee isaa Aadde Sannaayee biratti deebi'u wanti inni jedhee hanga Gimbiitti na geessi milkaa'ee nan deebi'a hin milkoofne bosonatti hin deebi'a. Iccitiin jedhamni murannoo sammuu keessaa dhagahame harmeen isaa boo'icha keessaa of duuba qabdee gara Gimbii isa geessite qalbii dhiphifte akka obsaa hadhaawaa. Eebbisaan hin jennu sirbaan hin bashannana garuu sirbaan lolaa sirbaan waamicha gootaa dhiyeessaa kan turedha. Gimbii keessatti eebbisaa hiriyoota isaatiin waliin sirba shaakalaa. Inni sagalee qofa miti yaada fokkisaa diina of keessaa balleessuu fi faaya afaanii hojjeta. Booda gara Finfinnee imale artiistota akka Hirphaa Gaanfuree, Daawwitii Mokonnon waliin hojjechuu jalqabe. Baandii Gadaa hundeesse sirbaa fi qabsoo walitti makuudhaan hojjechuu eegale. Maarree waan sirban hunda duubatti kaayyoo guddaa ture. Sirboonni isaa fakkeenya waan faarfannaa fakkaatu garuu hundumtuu mormiidha. Hafuura qabsoo ummata dammaqsuudhaaf. Bara 1985 eebbisaan kaasetta jalqabaa qubee afaan Oromoo jedhu maxxansiise. Qubee afaan Oromoo jechuun yeroo sanatti sodaa mootummaa. Yaa barannu afaan keenya haa guddifnu. Barnoota fakkaatu garuu sirnaaf sodaadha. Sababni isaas barnootaa fi beekumsi yoo jiraate gabrummaan ni kufa. Eebbisaan kana beeka. Qubee barreessee qubee faarfate. Garuu mootummaan qaanqee sana dhaamsuudhaaf yaale. Eebbisaan immoo itti fufe. Qabsoon dagatamuu qabu jedhamanii maarree sirbi eebbisaa kaasettiin tokkoffaa baay'een bitamne harkaa hin dabarre garuu eebbisaan akkas jedhe milkaa'uu baatus ani hin dhaabbanne. Bara 1988 kaasettii lammaffaa baandii bilisummaa maxxansiise. Faajjii diinaa gadi fageessee sirboonni keessaa tokko dhugaa haasa'u dhugaa ol baasanii himu. Booyin armi gootichi siif lola isa eegan rasaasa 2, 3, 4 lubbuu isaa galaafatte. Reeffi isaa of eeggannoo malee guyyaa 3 booda haadha isaa bira ga'e. Ilma ishee fuulduratti ilaalte. Sagalee baaftee boo'icha dhiphisaa baaftee. Ilma koo narraa fudhatan. Ilma koo narraa fudhatan.
Yenne baay'ee dhibbataa turre irra dhumnee sitti galle waaqa waan nu agarsiiseef galanni guddaan haa ta'u. Ammoo isaan kunoo warri karaanuu saaqee asitti hamma kana wallu agarsiise umurii dheeraa isaaniif haa kennu taayitaa isaaniif haa dabalu kabaja isaan kanaan dura nu yaadatiif har'as asitti yaadatamne seenaa badee waggaa 22 badee lafisaayyuu wallaalame har'a ammoo kunoo qotamee bukaa'ee faca'ee biqiluutti jira abaaboo isaa molaaluuf kabajumaan walumaa wajjin waaqayyo ittiin nu haa ga'u. Baay'een gaddasi baay'een gammadasi gaddi koo mucaa koo dhabuu kooti biqila tokko hin qabu waan hin bakka isaa ilaalu hin qabu hin badee jedhee baay'ee yoo 2-3 qabaate kan isaa lafa isaatti qobaadha. Kanaaf ammuma kana yaadatameeyyuu lafti isaa baramee seenaan isaa akka waan har'a inni jiruutti gaafa naa yaadatanii guddaan gammada karaa kanaatti seenaan isaa waan naa jiruuf nan gammada galatoomaa warri nu yaadatan isin yaadatu seenaan immoo fuulduratti ba'ee wajjiniin immoo itti adeemnee jabaatanii bilisummaan keenya sitti fufee kana caalaa kan irratti hojjennee walitti gammannu nu haa taasisu danda'een ammayyuu ana asitti cimtuudhaan baay'een dubbadha. Lafan galutti naqee garee ta'a malee asitti cimtuudha maaliif hamma kana tuqaan kootika hamma kanatti beekame waan kanaaf jiraan jira mucaan koo biyya dhalate keessatti illee suuraan isaa caccabee rogatan buraayyuutti gaafa argu nan gammade sila baay'ee laggasaa wajjiniin jechuudha. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru sinis gargaaru baay'een dubbadhu. Waaqayyo isa calqabe nuuf raawwatu bilisummaan keenyatti hafuufu nagaa nuuf haa kennu isinis warri nu yaadatan guddaan galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu umurii dheeraa taayitaa guddaa isiniif haa kennu beektanii bultanii akka hamma kana caalaatti wal jaallannee walii abboomnee wal jaallannu nagaa nuuf haa kennu waaqayyo kana caalaa waan hin jedhu isin qabu galatoomaa waan na eebbisu. Kabajamtoota keenya mee yaadaa dargaggeessi sirba faarfatu goota saba isaa ta'e dhiiga isaa irra qubee keenya har'aa dubbifna afaan keenya aartii isaa irraa leellifna guyyaa jechaa san inni kufe garuu yaanni isaan kufne sirboonni isaa ammayyuu yeroo mana keessaa sirban sagalee dadhabsiisu akka rasaasa gara qalbii keenyaatti dhufu. Marree kabajamtoota daawwattoota keenya kutachaanu keessatti maatii isaa hiyyoota isaa fi uummata isaa irratti ajjeechaan sun maal fide seenaa itti fufu. Subscribe gochuun hin dagatina. Kutaa sadaffaa irratti nu eeggadhaa. Kutaan sadaffaa laaftuu miti ifa jabeessa. Nagaan nuuf turaa isin jaalanna horaa bulaa kun sagalee kitaabaati.